Enya sakan. Iya, mungkin itu gugu ya. Gara saat itu kayak tiga kali itu. Durmo kabatan. Duri kau ini. Negara negara maju secaci rufe, no jingare, aci bola gara saya bukan nikah atau no imana bani, gak mana tidak ini no kufe mau cisa aja orang kes. Aci oh. Aci bola ina lalu gara saya pun imbo kok gitu dah. Duri kasih tak imbe kok. Tak imbe kok kas. Argansun sawar puta, tak kira kata argansun dah. Aci bola tak kamu mila di tata, aku gugu afuta ini sejauh. Sejauh. Sejauh ini sejauh agar ofin biu. Fansa wal-jala dan biar. Fansa wal-jala dan biar. Iya. Yara me fansa kan. Afaan sa kan afaan sa wal-jala dan biar ini jo. Namun cerita lain sendala. Afaan sa kulit wal-jala dan biar. Unna walit tangkamaafin innan indi de abba ragat ifatu bayo tapparata ture. Kana falu fesiritti. Afaan sa mo kas walit tangkamannan indi de. Sabata. Afaan sa wal-jala dan biar. Afura Waaqayyo bishaan kun abidda dhiigaa. Ameen. Abidda dhiigaa. Ameen. Abidda dhiigaa. Ameen. Abidda bishaan kun. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Arraba koo faana akkas jirtu anna namana. Ameen. Afaan kun dhiibnaan inni deemaa immoo sagaleedhaan iddootti deebi'u. Ameen. Ameen. Iddootti deebi'u. Ameen. Mucaa seexanni umurii isaa malee ajjeesuuf jedhu arra galgala iddootti deebi'u. Ameen. Akkati gooftaa kun afaan jirtu anna naman. Ameen. Ammaa kaasee humna dhiiga golichaan bishaan kun abidda dhiiga. Ameen. Maqaa Yesuusiin afaan ana iddootti deebi'i. Afaan wal-jala darbe iddootti deebi'u. Miilli sochoon haa socho'u. Humna dhiiga oolichaati. Ammaa booddeen baatamee na adeemu. Maqaa Yesuusiin laficha abidda jira miti labiddi si haa qabatu. Itti qabatee dhabe. Oh Jesus. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Hai. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Dia berhenti. Masa Sagi Yeroo sana berhenti tanet. Achirraa yeroo baatan ageen argeeni. Inni kun bakkee dhaabbatee immoo. Sanii booddee maal inni mucaan keessummeessaanii baay'ee mucaan harkaa dhiibbata jira. Maal wayyaa akka raajiitti mennaan inni gaafa intinaa jedhu dhaqee gaafa ilaalu raagaan isaa kun ol bira darbeera. Afaan isaa bira darbeera. Harki isaa immoo abbaa isaarraa akkasii xaxa gadhiifachuu jechuudha. Sanii tasgabbaa'ee maqaa Yesuusiin jedhee kadhadheefin deemee kana ba'aaliin fayyee isaa jedhee lafee isinitti himen Waaqayyo kunoo waan dinqii hojjete. Gara Sifo. Anu larum. Oldar macam. Atau? Ada mana saya? Oh, ada mana kita? Aneh ni macam Abba Yesus sendiri anak gereja, anak gerata. Ishi. Afaan sama andu bodi tur. Hindu betul. Mili sama andu tur. Hindu atau pendiriru? Tak kena boleh maljet tu memati. Waaqayyo karan ni guddaa naa ta'u. Sila ni dubbachuu hin danda'u baay'ee. Attam naate baay'ee sila. Dhugaadhuma baay'ee rifannee bakka garis qabu dadhabne kun nama lama taanee keessatti amma isa wajjiniin. Baay'ee wixirfataa garaasaa akka malee bokokee dubbatu. Dubbachuun waan dubbatu kuma tokko. Ishi. Harki diriireera, miilli diriireera. Eeyyee. Yoo amta hin dhagahu. Dhagahu tokko. Eera maqaan isaa? Rooba. 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 Eera maqaan kee? Rooba. Rooba. Garuu. Amma afaan kee dubbachaa jira? Dhugaa akka Waaqayyo afaan isaa banee harkaa fuudheera. Sagantaa daldala kanaatti lubbuudhaa inni akkanaa umurii malee barri isa hojii Yesuusiin galanii ta'a. Baga gammaddan. Reeffa baatanii dhufanii
Akka deemee nama wajjin galan isa godhe Yesuus hin galan.